السلام عليكم ورحمة warahmatullahi الله wabarakatuh وبركاته jaalatamtoota fi hordoftoota ummu'inaan وإنا baga nagaa hannoo وين isiniin jecha سنين arallee dhufnee jirra kanarraa kanaa fi ummu'inaan illee eega wallollee waluma ولو lolutti jira wanni gartee nu bachiise kaleellee gartee naa مشاغلة لو نجيبه خنا fi lolumatti gartee naa fi isillee eegaan manatti deebi'ee waluma mana keessaa wallolu jira garuu viidiyoolee isin waraabuu hin dandeenye harragaa dhufnee jira viidiyoo gartee maaliif hordoftoota keenyaaf waraabne jennee asumaanuu gama keessan dhufne kanarraa yaa'in teenya wallahi lolli keenya akkuma gartee itti jiraannu irraan dhaabbanne guyyuma guyyaadhaan gartee baay'ee takka wallahi nu haachiftee rakkoo keessallee nu galchite an gama kiyyaan akkaan itti gartee bobbahee galullee dhabeetiin jira maali ilma dhiiraa tokko ta'ee mana keessaa immoo isin waan hin taane maqaan balleessite kanarraa immoo waan hin taane nama akkana Abang kelem antara itu menjirat sih menjirat korban dua. Kami uang kejiban man. atimu Media itu waan kana anamman tana duuba siitu dhugaa hima jeetin ol bee oromooti jedhee dhugaa jaartitti dhugaa himti jechuun jira dhugaa jeetu Kami badhaate itu dua ini ya gitu. Amat dulu kejib dua deh. amma dura jibdu gartee duuba torbaan meeqa kanina na rafaate wajjin deemee isii barbaadu ture isa maaliif hin dubbate maaliif Mana kana gitu, naane mana tidak tinggal ni. manatti irratti hin galle galuu baadhu duuba Bilbil sih mah. bilbila yoo naam tafaarra koo Bilbil sih nama kasih jiru kami tuh sih mah bo. Kami lihat siap sudah akan kerja untuk tahu. asumaanuu dhageessanii oromooti waan isin jettullee ni dhageessanii kanarraa ammoo namni tokko eega dhufte jechuudha wanni takka dhoofisuu osoo ta'e yoo akkuma himte jaalalti sunillee hin jirtu jeetiin abdii qaban gama kiyyaan hayyee kanarraa ammoo aswa'aan suuraan hamzeewotillee akkuma beektan gartee tumamee jechuudha baay'ee takka tumamee isinillee agartan jee yaada osoo naan agartee Hamzis. hayyee haqaattu tume Hakatum. Hakatum. Aras dulu sani sani. na dhageeffadhu mucaa kana kan Kena gartee ada fakam mutan sani. na dhageeffadhu kan mucaa kana hunda godhe an meen akkamittiin gabbee nama keessa bobbee gala haqaattu mee waggaati jette Hakatum aku. la sanii miti namni mucaa Kena kana bidan bet. namni mucaa kana qaba gartee kan hunda muti ana jechuudha bakkan silaa gartee jechuudha kana hunda eenyu jechuu akkana ta'e kan hunda naatu isa muti akka namni kun itti godhamee Waktu dalaga Dalaga apa? saya dalaga isa rayame. Dalaga sani le adda base. Mucaan sabaa sani waadi kutee bar. Waadi. ayyee bara na dhageeffadhu Isa mucaan kun tiani isa. mucaan kun na dhageeffadhu ayyee mucaa kana qabee natti fide namni waan kana hunda godhe jechuudha silaa namni mucaa kana qabee natti fiduudhaaf hin tumamu hayyee jalatti godhani walaa gartee feerisaa Itoophiillee itti godhu namni biraallee itti godhu waa mucaan gartee as keessaa gartee waati itti baafate sunillee itti godhu nama itti godhee mucaa kana tumsiisu hayyee mucaan kun amma ijoollee isaarraa tumamee maatii isaarraa jechuudha usee mana hakimaa jira mana hakimarraa amma kun arafaatii fi hundee seenaatiin wallaanaa jira kanarraa hayyee inni kun haa tumamu baga tumamee haqaa tumee Isaan ugaa tuma mutani maal taasisan? kana tumamu duba isaan hayyee isaanumaan itti dhufanii haa tumamanii malee laa waan akkana Seenaallee gara tuma mutanii namni jala qophaa'u jira. na dhageessa haa tumamanii waan akkanaa nu adeemsinu dhageeffatu dhugaa waan inni kun dheengaddanii jirtee akkanaa jettee naasooytee jirtaame Wanni kanatti saddaqutti hin jirtu bara. Eegalee engadda yaa'ina godhu jirtu arma godhu jirtaa bara. la wanni hundi Wanni maal jirtee haala isa ana illee kiinitti- iddoo waraabuu na dhorkate maal? akkeen itti saddeena na Maal na dhageeffatu saddaqu irratti? Amma duraan sakka jibe. akkeen itti saddeena fayyadudaan suni haqama kayyaani qabdi duraan maaliif dawwaltee naan himin Hin rakkoo isinirra gahuu feene gaa. rakkoon nurra geessu haa nurra geessu haa duba Rakkoo atis rakkoon bar wanni dhuftee dhiiraaf dhuftee bar atis biyya kana keessa jirtaa biyya teenya keessa hin jirtu. Inni ni sirma guddifataa kunis sirma guddifata. Isa dalagaa kanarraa hojii tokko afaanii kayaabataan. Irraa baasan jettee isinii addee maal taasisan? kanarraa duba ammas duba Sirrii yaadde. an duba ammas duba yoomiin takkaa dalagaa dalagadhee beeka inoo sababa isiitiin kun olii gatti deemee bakka isiin Feenaa irraa baate ba'eessa immoo. Dalagaa sababa barbaadee feenaa irraa baate. Akkamitti feenaa irraa baate? feenaan akkamitti irraa beeka Jaartiin tun amma isin wayna nama beeku bara. Nama bultii jaaree nama beeku mire. duba Taa'uu baannaaniif kutte. Rakkoon irra geenyaan kutte. Bakka tanaafiin isii deebisettee isii baatee kutteen deebisettee dalagaa gadhiifte tanaa'uu bar siraa gartee anaatu firraa dhiise malee siraa tunuu beekata naafeessa tunuu ol lochiifti. naatu firaarii Yaa? naa firaarii bitan Bakka feetee na fiddaa masluuma bakka feetee fiddaa ilmoo. bara amma ta'u waa'ee masura baasuutti Innaa jee dhiisee bara. Dhiisee bara. hayyee amma ambo
Kannaatu mo. Amma ayyee kannaatu bo namni isaan kana tumsiise eenyu ayyee. Eenyu? Eegamma hamjeetu tumame. Kannaatu beenyu tume. Anamma sababa waan kana hundaa soite bakka itti gabboo dhabe akka itti gartee arafaa deebilee dabaluu dhabe. Seenaa fi arafee tume jibara kannaatu. Mana keessaa gartee akka itti babboo dhabe ta'a. Hayyee amma kannaatu namni qabee eenyu. Hayyee qabanii mucaa sana gartee viidiyoo irra garree amma walumaan garree. Mucaa sana qabanii mucaa sana hayyee mucaa sana yoo sababa kanaan miidhamee. Naqabanii jeerree fuuldura isaa wanta waan illee harkaan qabu jawwaali feerzaarra jira. Viidiyoo irratti nafganis. Viidiyoo duuba arafaa dumaa jalatti gartee bire. Eega. Arafaa dumoo hamzee huddoo jala garte. Kana haa duuba walumaanuu garree dhugaan humna mucaa qabaniiti harka hudduu duubatti hidhanii tumanii tumutti jirani. Dhageeffadhu. Hayyee namni kuyyoo yaa'ii godhaa oolurra garaa nagaatiin. Garaa gartee nuti Oromoon safuu qabna aadaa qabna garaa nagaatiin jechuudha. Yoo yaa'ii fedhe masu. Duuba yaa'ii godhaa oolummee faayidaa maal qaba? Yoo ati fedhe yaa'ii namni siraarii isaa bara. Yoo barbaadde hoo? Ati barbaadde. Egaa namni ni barbaade. Kanarraa bara amma wanni waan kana hunda dubbadhee ban sababa gartee fe'ibsaa namni kunillee wal fixuu wal ajjeesuu hin barbaade. Hin galtuun galtee arraas baruus. Yoo as deebitee. Hin deebitu. Fe'ibsaan gartee arafaa dura teessee isa hin fadhuu hin fadhuu. Hin galtuu arraas baruus. Hin fadhuu jettee akka himattee jechuudha. Jettee jirti. Innillee tafee daakuudhu anis gartee jettee jirti. Gara rabbi na baaseen bahaa kan jirtu rakkoon qabu. Hin fedhu arafee illee itti barsiin dhageenyeeti. Hangama na dhageessa. Oromooti hangama qiyyaa waan hin jiru qabu. Na dhageessani garuu immoo rabbiin gartee waan hunda gartee waan gartee fide isumaatu fita rabbiin nurraa haa bitu. Namni tokko eeganii fi gartee lolee alatti gabbee isilleen duraanillee nutti gartee hin himanne dheeyitee gartee amba jala kuttee jirti. Gurbaa namaa kan gartee ijoollee galchuu gartee biyya kutte gartee jala baafatte. Kanarraa immoo akkana rakkoo kuna tanaatu jira jettee odoo duraan nuuf himte kana hundi hin jiru isa arafee waan jiru dhugaa jirtu itti himne yoo fudhatuu baate jechuudha bishaan hin firraa gad dabarsaa jechuudha arafeen yoo isa garteetiif. Yoo san ta'ino goggoytuu dhagal liqimsee ta'isii murtoota nafirra gad dabarsaa jechuudha hangama qiyyaa. Kanarraa isiinoo waan jiru gartee eega gartee nuti waan itti dubbanne gartee arafee dhugaa jirtu itti himne isiilleen isii taatu gal liqimsaa jechuudha ifraa hin fadhuutte. Ni gartee ati kan bakka isiin jirtu gartee galtu deemtu waayirra kanaasu. Isiimmoo bara nama duraan maaliif waan kana hunda isiin hin dubbatini maanatti hin himinii. Yaada jawuun kaase malee isii silaa bakka jirtu gartee maaltu waan rakkoo tana hunda numuti maaltu gartee jechuudha rakkoo gubbaa nutti dabale. Rakkoo abbaa fedhee barnuuti. Abbaa fedhee. Eega abbaa fedhee. Duba rakkoo tana keessa. Anamma asii miti barka rakkoo seenaa naka rakkoo seenu dhageeffatu. Ati maaliif seenu? Maqaan na bade. Ummaynaan immoo. Kanuma kameenuu maqaan na bade. Arafaati wajjin deemee waan hin deemeef san ittiin geenye takka numa jahe dhageeffatu. Hayyee Hamzeen sunilleen kawajiin gartee mucaa san achi geessee garsiisalleen akkasitti uumamee jechuudha. Miila gartee miila hunda dhaanii harka hunda dhaanii kun viidiyoo argee agarranii jiranii. Kanarraa hayyee isa sanillee dhaqee hin laalle. Meessi san akkam jeetiin dhaqee ilaalameen. Wanni maqaan itti na bade akkam jeetiin isa kana dhaqee ilaaluu danda'a. Akka maaliif? Nama quufee fi mucaa daa'ima karaarra baasee mucaa daa'ima fidee guree guyyaa meeqa nyaatiin mucaa asitti fincaanuu jalaa foode akkamitti akkam jetta. Barsuun hin Akkas godhu qaba. Mucaan barsuun gabbee ammaa mana dhaqaa bara. Abbara amma inni san namatu atis gartee ol fuudhaniiti akkan ol qabanii teessanii. Hayyee inni san ijoollee isaa sana irraa akkas ta'uun ati hangamta akkas gartee si yaachisuudha. Ijoollee isaarraa akkas ta'uun. Ijoollee isaarraa namni halkan isaa dalaga irraa galatee akkasitti cafaqamee. Namni ijoollee qabu. Maanii qaba beekaa aadaa waan ta'a. Hayyee kan naatuu billee kunoo. Hayyee sababuma gartee hamzeen tubameef arafeen baalleen barbaadanii kunoo qabanii isa sana akkasitti tumuu jiran. Kanarraa hayyee duba kun gartee furmaata maaliif? Isaaniif taatu misoo. Isaaniif taatu. Isaaniif boodaanu ta'a. Hayyee gaa isaanii yoo boodaane san gartee gaa hin gama qayyaan. Yoonii fi gartee keessa harka fudhadheetiin jira waa'ee gama isaanii. Na dhageessa garuu immoo wanni barbaadu fe'uudhaan
waan gartee jiru hunda naaf himtee killee waan akkanaatu jira yoo duraan kanaan jettee gartee naaf himtu taate gartee an rakkoo gartee arafaa qabu sittumaan hima arraas barus hin dho'isu jechuudha. Haqa isinumaan dubbadha. Isin intala dhalaati. Intala gartee intala dhalaati haqa isii dubbatu hin dhiisu jechuudha. Horroo isii irratti deemtu hin usu. Osoo isin gartee akkanatti hedduu jira. Gartee rakkoo tana keessaa na baasaa osoo isin jettu gartee bobbaanee jechuudha. Dalagannee hin gallu jechuudha. Oddoo duraan kan hundi nutti himti. Maal duuba kana jechuun maal jechuudha? Namni bultii fi hawwitu kana keessaa gabbaasa illee maal taate? An kana raabar amma osoo kana taasoo. Ati mee haala cikkitee harana cikku jirtaa deemee? Laala. Deemee? Maati lubbuun addi deeman addi bujjirta eega qabdi. Eega daas guyyaa sadi guutuun addi bujjirta. Nalageeffata. Sababa kanarra dhaabbattee? Kanarra namni gartee eega gartee bultii fi jibbees kanarra akkana waan akkanaatu jira. Hin feene isa kana hin feene nan barbaachifne duraan illee wal jaalannee wal fuune ammaan tana isa maa'uun jibbeetiin jira akka gartee jechuudha. Udaanitti jibbee jettees. Jettee jirti mirga qaba. Namni tokko mirga kanarraa ammoo wanni na kanarraa wanni na dubbatu jiru nama waliin gartee sababa isii namni wal dhahee wal miidhu namni wal tumu kanaan gartee. Hafee haala jeesu isiin roorroo baase jaalatteetiin qamaa isii baase bultii si qacaale. Hafee haala jeesu hafee. Ajaa'igaa kun Oromooti akkuma gartan wanni gartee nuti gartee viidiyoo isin waraabullee nu dorge kanarraa ammoo kalees jechuudha. Uumama kana viidiyoon gartee jechuudha. Isin gartee eegan manatti gale viidiyoo waraabuu isin hin dandeenye nu garuu har'ammoo gama keessan deebinee jirra. Wanni gama keessan gartee nu deebisise kan naatuuf gartee tumamee jechuudha. Gartee arafaaffaan fi arafaatii fi hundee seenaa akkasuma osoo gartee bakka itti argatan beeku. Kanarraa qabanii isa kunoo tumutti jiranii ammoo waan gartee dhufuutaa inshaallah walumaanuu agarra jeetiin abdii qaba. Yoo gartee nu mijaa'e viidiyoo isiniif waraabna inshaallah yoo rabbiin jee gartee waan hunda rabbi haqa jechuun. Haqa jechuun. Kanallee rabbi haqa jechuun jallatee jira mana keessatti. Maaliin jala? Yaa'in itti godhu jira. Yaa'ii immoo bara yaa'ii godhu osoo ta'in yoo wanni ati itti kun dhugaa taate atis haga qabdaan siin jaana dhageeffadhu. Kanarraa immoo hordoftoonni gartee immoo inaanilleen waa hedduu yaa'aa jiran. Waa hedduu gartee jechuu jiran. Keessan beekne gaafa. Kanarraa immoo waan kana gaafa gartee addaan baafannee waan kana keessa gartee addaan barre dhugaa jirtu as deebinee isiniif neemnu. Nama kanaan ol kaatee akkanumatti jechuudha osoo waa jechuun hin ta'in waan haqa jiru kana gaafa baramee jechuudha. Haini jiru dirratti bee inshaallah wanni nan gartee eegan dhufe gartee arafaa birallee dhaquu gartee naaf hin mijaa'iniif wooma gartee waan jiru kana waan isiin natti waan gartee na duuba waan hin taane dalee kanuman eegan gartee qabe isii gartee jechuudha gaafatutti jira. Kanarraa immoo inshaallah itti aansuudhaan waan gartee inshaallah gartee dhufuutaa viidiyoo biraa irratti inshaallah hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura isinin jenna Oromoo teenya. Asumaanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.